warroonni barana fatanaan jalaaftee mataa keenya irraa rakkoon jettanii if komachaa turtan akka rakkoon isin irraa hin ta'in akka tana dura wanni kun hundi nutti korofamee dalagameen isinii himaatii sirriin hordofa. Tokkoffarratti wanni kun wanni itti yaadamee dalagameef namoonni ammaan tana addunyaan karaa addunyaa sadaffatti deemaa jirti. Lolli ammaan tana taasifamaa jiru kuni Raashiyaa fi Ukireen jidduutti Israa'eel fi Filisxeen jidduutti taasifamaa jiru kuni qofarratti biyyi teenya illee lola guddaa amma ganaa taasisuu deemti. Bara dheengaddaa lola turanii beeytanii lola Tigraay fi Itoophiyaa waliin taasisan keessatti mootummaan Itoophiyaa kun ittiin qophaa'e yeroo sanitti waraana dirqiin uummata oofaa ture. Ammaan tana immoo itti yaadeeti istiraateejii haareen jechuu yoo ijoollee tana akkam godheen karaa fadhiidhaan karaa waraanatti fidaa jee amata lama keessatti nama miiliyoona lamatti karaa achiisuqu koffisee jechuudha. Namni kun sanboota deebi'ee maatiidhaan walola yeroo maatiidhaan walole booda maatiinis maaliif kana taata jaanii anis anarraa miti anatanneetiin jira jaa ijoolleen maatii fi ijoollee walitti buutii sanboota aara kanaatiin maatiin aara kanaatiin ijoolleen sanboota karaa waraanatti seenti. Some military forces can be very increase. Kanaafuu waan kan itti yaadaniiti waan godhan isaan. Lola guddaa tokko seenuu yaan ammaa tana fuulduratti kaayyoo Itoophiyaan qabdu keessaa jechuudha. Wanni inni waan kana godhuuf Eertiraa wajjin lola guddaa taasisuu deemte ammaan tana isan irratti. Kanaafuu duratti itti qophaa'uu qaba akka bareedeen gaddatti kan eegalolli ka'ee booda humnaan akka ijoollee hin guurreef duratti itti qophaa'uu qabaa jee waan kana hojjete. Kana aanaa miti kajoo. United Nations sartii viizhinii isaa yookaan mul'ata isaa keessatti akka baasetti waan warri governement jaa mootummaa addunyaa tokko uumu kontirool godhu uummata addunyaa tana guutuu jechuudha. Waan global military jaa addunyaa tana guutuu waraana tokko the end of the family unity tokkummaa fi wajjin jireenya maatiidhaa facaasuudha kaayyoon isaanii akkam godhanii amma akkamitti namni ijoolleen maatiin dilliqu yeroo kuftee fatanaa maatii hojii hagamta ka waliin buutii sanbooda aara kanaatiin waraana seentii sanbooda the one of military wardii kana seentee jechuu sanbooda waraanni heddummaatee jechuu akka addunyaatti tana jechuu kaayyoon isaanii. Kanaafuu yeroo waati qobooda usaan alaalaati waraqaan beeksisa waraanaa akka baatu usaan alaalaa bahuuf teessi yeroo waati qoboodatti beeksisni laxafamuuf ta'a.